Manni bulchaa Tsiyoonota Benjamin Netanahuudha koomana kaleessa Yahyaa Sinwar fakkaateetiin Benjamin Netanahulleen qubattoota raafaa fakkaatee miidiyaaleen galalchuu irratti jiran Hizbollaan diroonotaan dhaabbilee waraanaatii fi akkasumas mana Benjamin Netanahu kan saatalaayitii meeqaan eegamu kamikaaz diroonii Iraanii irratti roobseetiin Netanahuun keessan jiran yeroo inni waraana wajjin achi ga'u manni gubatee konkolaataawwan jala jiran cilaahanii jiran gabaasa keenya kan sanbata waaree boodaati. Onkololeessa 19 maddeen balballoomii miidiyaalee idila addunyaa irraa ajjeefamuu Yahyaa Sinwariin walqabsiisee waraanni baa gidduu galeessa loltoota Israa'el kallattiiwwan ja'an hawtii amanoota humnoota Islamic Resistance kan Iraqi, Syria, akkasumas Islamic Fighters Group, Libanos, Hezbollah, Hamas wal faraqaadha akka midhaan bonaatti sheeramuu irratti argaman bira darbaniitiin mana bulchaa Tsiyoonota Haleeluun raajii jedhamee jiraati. Gara dhimbiibbaa oduuwwan keenya isin ceesifna. مشاهدينا نعود بالصورة المباشرة إلى محيط منزل نتنياهو. ضبط جنديين في عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت، وأكد الجيش أنه قتل مسلحين 2 ويقوم بإعادة الضوء على بيان الأزهر الشريف ونعيه شهداء المقاومة الفلسطينية بعد يحيى السنوار رئيس المكتب المتحدث العسكري للحوثيين يا حسن. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نصر لمظلومية الشعبين الفلسطيني والمملكة الفتح الموعود والجهاد المقدس تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على دور فلسطين 2 وبالله التوفيق. حققت أهدافها بنجاح، وأضاف أن السفينة ميغالوبوليس التي ترفع علم مالطا اخترقت قرار تتحدث عن بلاغات أولية عن إطلاق نار قرب البحر الميت والقناة. أنفذ إخوانكم عملية نوعية نكلوا فيها بدون. Onkololeessa 19 sanbata waaree booda kamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan keenya sanbata xiqqaa maddeen miidiyaalee idila addunyaa wabeeffannee isin dhageessifnaati. Birgeediin Al-Aqsaa haaloo baheetiin loltoota Israa'el miidhaa gurguddaa irraan ga'uu madoo fi du'aan adabuun galalcha keenya jalqabaa ta'a. Ajjecha Yahyaa Sinwariin wal qabsiisee inumaa Israa'el gadadoo ajjechaa fi akkasumas dhumaatii lammiilee ishii keessummeessaa jiraachuu kallattii ja'an haleelamaa jiran kan jedhan Ameerikaan ibidda fi qabsiisteen yaaddoo gurguddaa keessa seenuun galalcha miidiyaaleetiin. Humni Hizbollaadha kutaawwan Fatulaa fi Jabal jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen taankota fi loltoonni Israa'el 4 kan barbadaa'an ta'uu fi taankileen 8 kan dhidhime ta'uu Almaadiyaa fi Aljaziiraa wabeeffanneetiin jirra. Humnoonni Islamic Resistance kaleessa galgala erga gaarreen Golaanii Haayifaa irratti fudhataniin industirii beekamaa agiroo industirii jedhamu kan humna annisaa Israa'el rukutanii booda tarkaanfii loltoota Ameerikaa irratti fudhachuun naannicha gara kallattii biraatti jijjiiruun dhagahamee jira. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa neetoon Jarman Berliin irratti taa'aa jiran dubbittiin kun yaachisu. Looyidoistii fi irree jabeeyyiif gara jabeeyyiitiin gaggeeffamu Hudaydaa fi Yaman haleeluun wal qabsiisee hawtiin hin danda'amne. Teel Abiibii fi Gongoriyoo dirree xiyyaara idila addunyaa Muusaadha haleeleetiin hawtiin ammas dhaadhatee jira. Dhiigaaf gumaa Filisxeemotaaf hoggana Yahyaa Sinwar ni baafna barayyuu gadadoon jiraattan jechuun dhagame. Libanos Islamic Resistance kan jedhamu humni maadhee guddaadha Galiilaa fi akkasumas Fatulaa irrattis tarkaanfii dabalataa fudhateen sibiilota Israa'el 4 ajjeesu. Kaleessa loltoonni Joordaanitti ajjeefaman kan Israa'el 2 jedhamanis galgalas loltoonni qaama hin beekamneen ajjeefaman 3 ta'uu walumaa galatti loltoota 5 dhabdee Joordaanii fi Israa'el billaa walitti qarachaa jiraachuun afgaaffii ta'eetii jira. Jaarsummaan keessoo Iraanii fi akkasumas Israa'el gidduu qaama sadaffaan gaggeeffamaa jiran maalirra jira? Sa'aatiin xumuraa geennaan Yahyaa Sinwar erga ajjeefame Ayatullah Aliitiif deemti. Dubbitti maadhee michummaa Raashiyaa fi Iraanii
dooniiwwan gurguddoon waraanaaf niiklerii hypersonic misaayilota teekinooloojii galaana Oomaan irraan gara Iraan imaluu fi loltoonni 100 lakkaaman taareen seenuu kan Raashiyaatii fi shaakalli waraanaa gurguddaan jettiiwwan Raashiyaa irraa Iraan bitattee Su-35 fi kan Raashiyaa Su-57 taphni hawa gubbaatti boru dhangala'uu deema. Shaakalli kun guddaa jedhameetii jira. Ameerikaa, Neetoo fi Israa'el mul'ii qabataniitiin jiran. Haloon Benjamin Netanahuun ni baha Libaanos irratti humna biraa dhaleetiin galtee dippiloomaasii michummaa waldeeggarsa waraana Yuukireen irratti kan babal'ifataa dhufte tahareen Raashiyaa irraa deeggarsa cimaa galaana dooniiwwan waraanaa eegumsa haleellaa qolannaa Israa'el fi Ameerikaa irraa ittisuuf akkasumas loltoonni hedduun Raashiyaa taareen seenuu fi Masuud Pezekshaan tibba darbe BRICS irratti walii galteewwan gurguddoo walii mallatteessu ministeera damee alaatii fi Raashiyaa wal arguun wal qabsise taareen daannoo argachuu akkasumas sa'aatii xumuraa irratti namichi falfalaan baha gidduu galeessaa Yahyaa Sinwaaritti nyaata jedhameetiin shakkame. Raashiyaan teekinooloojiiwwan gurguddaa gara Iraanitti fe'uun loltoota ishii gara Iraanitti galchite kan jedhan maadhee balballoomii kennaatti waraanni Libaanos cimuu bira darbeetiin sibiilota gamaa gamanaa buqqisuu daandiin Beeruut hundisaatu buqqaatota Libaanos ta'eetiin jira. Daahiyyaa fi naannoowwan adda addaa irratti haleellaan gurguddaan gaggeeffamaati jira. Benjamin Netanahuun qormaata gurguddaa keessaa seenuun dhagame jira. Olaf Scholz bulchaan biyya Jarmaniidha. Kana booda erga Sinwaar ajjeefame surprise taatan dhukaasa dhaaba jechuun Neetoo guutummaatti arrabsuun Benjamin Netanahuu namichi sammuun qabu jedhamee jira. Arabiyaa Hindustan Times of India Newsweek RT Russia TASS Wiyoo First Post Reuters Reporter Independent TV miidiyaalee idil addunyaa obeeffannee jirra. Chaanaalii keenya fara yoo taatan subscribe gochuun nutti dabalama. Like gochuu kan daganne komentii keessatti CTN jedhaa hiriyoota jaalataniif qoqqooda. Caayaa News Technology sagalee mujaahidoota addunyaa keenyaaf nagayaa. سطروا بالرصاص ضد مجازر الاحتلال وعدوانه على غزة والضفة وساحات المواجهة. قائد الجيش الإيراني حسين سلامي إسرائيل بضربة موجعة في حال هاجمت أهدافا إيرانية. الإسرائيليين السلاح الجوي يواصل مهاجمة الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان موضحا أن الطائرات المقاتلة هاجمت عشرات المباني العسكرية ومنصات الإطلاق. وتظهر آثار استهداف إسرائيلي جديد في هذه المنطقة وقد خلف ajjecha qondaala siyaasaa Hamaas Yahyaa Sinwaarii wal qabate waraanni baa gidduu galeessaa dachaa hammaate Gaazaatti loltoonni Israa'el shan ajjeefamuu fi akkasumas kanneen 90 madaa'uudhaan lakkoofsaan beeksiseeti jira. Gama biraatiin siviilonni kutaa Jabaliyaa irratti haleellaa garjabinaa akka isaan awwaalamuun dandeenyetti dhidhimsee fi foon isaanii walitti guuran 14 haleellaa xiyyaara boombii gurguddaadhaan haleelamuun addunyaa wal gaafachiisee jira. Birraa kaasee hanga sa'aatii ganaalchi kun qindaa'aa jirutti afaanota kuma miidiyaalee idil addunyaatiin kan galaalfamaa jiru dubbittiin Yahyaa Sinwaar qondaala siyaasaa Hamaas dinqii gurguddoo akka waan dirqamaan galaalcha jedhametti dhidhima gurguddoon kanan booda Tel Aviv fi Egeree akkasumas Filisxeemota maali kan jedhu irratti namu afaanitti qaruurratti argama. Warra Israa'elootaaf dukkanaa fi abaarsa summii isaanii ta'utu himama. Waggoota 20 ol mana hidhaa isaanii keessatti kan guddate jedhamu Yahyaa Sinwaar afaan warra Hebroon sirriitti tolchee kan dubbatu ta'utu himamaatii jira. Haa ta'u Filisxeemota haqaatiif jaalattoota haqaatiif nuura ifaa Israa'elootaaf dukkana akkasumas leenca gootaa onne kumaatama jaraaf ammoo diina guddaa jabaa baa gidduu galeessaa tsiyoonota kan ta'e Yahyaa Sinwaar guyyaan ga'ee innoo akka duraan himateetii ture. Haa ta'uuti Yahyaa Sinwaar qabxiiwwan gurguddoo miidiyaaleen idila addunyaadha Israa'el ajjeesu malee jette baajata qarshii doolaara miliyoona 50 ol Ameerikaa wajjin ramadus iccitiin har'a bahee jedha Axios. Tooftaan adeemsa imaammata Muusaad Shimbeeti akkasumas CIA Ameerikaadhaan hanga roobootii itti qacaruun Yahyaa Sinwaar galaafachuudhaaf ji'ootaaf dhama'uun isaanii maali kan jedhu keessa inni guddaan jalqaba adeemsaa fi tooftaa imaammata Israa'el fi intelligensii Israa'el tolchee kan beekuu fi odeeffannoowwan akkasumas gama biraatiin CIA fi tooftaan inni barnootaan barates ta'eeti cimina dirree waraanaa irratti hanga Israa'eloota waan beekuuf Israa'el
cabsite akka barbaaddetti Gaazaa keessa deemuu akka hin dandeenyeef gama biraatiin loltoota Israa'eliif istiraatejii maaliin akka loltoota isaanii miidhuu danda'an keessattuu loltoonni Hamaas akka teekinooloojii bilbilaan fayyadamanii taasisuun Yahyaa Sinwaar isa addaati jedhaman. Barii Ismaa'ilaaniyyee Iraanitti ajjeefame irratti bakka bu'aa siyaasaa yookiin qondaala siyaasaa Hamaas ta'uun kan muudame Yahyaa Sinwaar waggoottan hedduu mana hidhaa Israa'elitti dabarsuun Israa'eloonni akkasumas qondaaltonni Israa'el akka dubbataa jiranitti Yahyaa Sinwaar nama addaati, nama waan barbaade raawwatuu fi lubbuuf dantaa hin qabne, nama garaa jabeessaa ta'uun Israa'eliif kaansarii akka ta'etu himama. Haa ta'uuti haleellawwan gurguddaa keessattuu qondaaltota dhidhimsuu kana akkuma beekamu qondaala birgeedii hundeessaa al-Aqsaa kan ta'e Saala al-Aruurii, Marwaan Isaa, Muhammad Daa'if, Ismaa'il Haniyye Xaalib, Abdul Nasir, qondaala Opereeshinii Damee Kibba Libaanoosiif Jeneraal Fu'aad Shukrii, Tiyaanaa hoogganaa Hizbollaa Muhammad Nasir, Hasan Nasrallah, Jeneraal Abbaas Niiforshiyaa fi Hashim Saifuddin Yahyaa Sinwaar itti aansee ammoo gaaffiin keenyaa fi keessoon keenya nagayaa kan argatu abbaa aangoo olaanaa amantii Rippaabilikaan Islaamaa kan Iraaniidha Ayatullah Ali Al-Khamenei akka ta'etu keessoo Benjamin Netanahuuti. Akkuma Ayatullah Ali Al-Khamenei dubbatan sana jirti dubbittiin. Qiyaasa mana jireenyaatii fi argama muummee ministeera biyyattii fi tsiyoonota Benjamin Netanahuu kaa'os magaalaa jedhamtu qaxxaamuruun haleellaan Haayifaa bira darbee Saayiran alarmiin Israa'eloonni kumoota hedduun dachii jalatti galanii fi Hizbollaan tarkaanfiiwwan gurguddaaf meeshaa haarawaa gadi baaseetiin labobbaa gurguddaa fi rookettiif dirooniin haleelaa yeroo jirutti loltoonni Israa'el akka barbaadan dhidhimanii daangaa Libaanos seenan hundi isaanii gara duubatti deebuun miidiyaalee idil addunyaatiin galalchamaa jira. Akka Times of Indiaan jedhutti magaalaa Kaa'os jedhamtu argama muummee mana jireenyaa Benjamin Netanahuu irratti roobni gurguddaan roobee addunyaa afaan qabsiise. John Biden dhimma Libaanosii fi Gaazaa kana booda erga Sinwaar ajjeefame yaaddoon gurguddaan jiru sibira jirraati dhaabii dhukaasa jennaan Ameerikaayyuu namichi nama dhaga'uu miti isaan lameenuu maallaqa takka fuula lama ta'utu himama. Haa ta'uuti Hizbollaan daangaawwan lammiileen ishii 70,000 buqqaan kibbaa Israa'eliin Nibaat binti Jabalaa akkasumas Albeekii Ermeelitti akka barbaadan dhidhiman hundi isaaniitu meeshaa gatanii dhiyeessaa jiraachuun haleellaan har'aa Hizbollaadhamoo Ameerikaatu Israa'el irratti fudhataa jiran wal gaafachiisaa ta'eeti jira. Haa ta'uuti yaaddoo ba'aa giddu galeessaa keessa harka godhachuun Raashiyaa onnee gurguddaa waan horeen fakkaata. Hizbollaan loltoonni Waagner naannichatti argamuu fi akkasumas Taliban kaleessa humni birgeedii lama seenuun wal qabsiise misaayiloonni irra Haayifaa fi kutaa Kaa'os bulchiinsa mana jireenyaa Benjamin Netanahuu fi kaambiiwwan gurguddoo dhibboo irratti roobaatiin jiru jeetti isaanis waan dandamuu hin fakkaatu jedha. Akka Middle East Monitor gabaasutti Xiiroos Jeeninii fi Zaaraan Bir al-Balad jedhaman kaleessas haleelaman lubbuun loltoota Israa'elii calaafamuu gabaasuun ni yaadatama. Haala kanaan baha giddu galeessaa keessatti to'annaan ala ba'uun ibidda boombii toonii 80,000 olii gamoowwan gurguddaa burkuteessuun obboleettii Gaazaa gochuun kaayyoo Israa'eliiti. Israel's covert operations have taken out key figures one by one. مراسل التلفزيون العربي ينقل لنا عن صفارات الإنذار التي تدوي في شتولة بالجليل الغربي بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب جثامين في هذا المستشفى تتكدس في داخل أروقة هذا المستشفى. العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيرة. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة
أمرين تواصل مهامها. من ناحية ثانية قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا ستواصل الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، مشيرا إلى أنه تم استهداف تناول أدونسان ما كالتيدان دغاني من جرين ساني دروني kamikaze drone jedhamu kan Iraanii Hizbollaan haleeleetiin konkolaataan gubachuun gamoowwan darbin akka Hindustan Times of India Arabiyaa Al Jazeeraan gabaasanitti dubbittiin lubbuu isaatiin waan dhufte fakkaata. Haa ta'uutii holqa lafa jalaa kan Yerusaalem dhiyaatti argamu meetira 200 jalatti dhokatee kaabnotaa fi qondaaltota waraanaa wajjin kan argamuuf ajajachiraa dabarsuun ilmaan namaa duguuguutti kan jiru bulchaan Tsiyoonotaaf gara jabeessa obboleessa Ameerikaa Benjamin Netanahuun haleellaa kanaaf haloo gurguddaa fudhanna jechuun dhaadate. Keessaa'uu itti aanaa bulchiinsa Hizbollaa Haarawaa Naayib Qaasimitti dhaadachuun dhagahamee jira. Kanaan wal qabsiisee Hizbollaan tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatu si'acha immoo magaalota Israa'el hunda barbadeessu akka jiru kutatee ka'ee fakkaata jedha Al Jazeeraan. State Department garabaa gidduu galeessatti erguun jaarsummaa Iraanii fi Israa'el gidduu kan teessaa jirtu Ameerikaan hati dafaa mataan ishii hawwittiin isiin haleelle jettuun Israa'el laboomsee ammas guutummaan guututti humna misaayilota air defense keessan cabsee seenu jechuun osoo Ameerikaaf akkasumas loltoonni Ameerikaadha Tel Aviv jiran haleellawwan gurguddaan misaayilota kan dhangala'ee ture. Haa ta'uutii Gongoriyoo kan jedhamu dirree xiyyaara idilaa addunyaa irratti yeroo misaayiliin roobu kan hawwitii kun lammaffaa ta'uun beekamaadha. Hawwitiin kana qofa osoo hin ta'in dhaabbata waraanaaf sibiilota dabalatee akka haleelus beeksise. Inni kun ammoo yaaddoo gurguddaa uume. Ansaaronni Yamaniidha lammiilee keenya Libaanosii fi Gaazaa irraa lolli haa dhaabatu, Israa'el lola dhaabuu qabdiidha gaaffiin isaanii. Yoo kanaan ta'in jechuudhaan dooniiwwan gurguddoon har'a isaan barbadeessan Ameerikaa macheesseeti jira. Dooniiwwanii fi xiyyaarota beekamoo 7 generation yookiin dhaloota torbaffaa jedhaman kan waraana addunyaatiin dhooggaman ODUU-2 jedhaman boombii kuma meeqaa dachii meetira 80 jalatti waan barbaadan sirgiguun dhabaanaasan abbaa kanallee kan filanne Ameerikaan biyyi maqaadhaa dimokiraasii shororkeessituun mirga dhala namaatii fi amantiiwwan addunyaa walitti buustu mataan ishiidha kan itti salphattee guyyaan irra ture. Humni Islaamic Resistance Hawtiin yeroo wal fakkaataa akka fudhatan Hindustaantiif Al Arabiyaan gabaase. Raashiyaan sa'aatiin dhumaa itti Iraaniin adamsan amma jechuun keejibiin odeeffannoo argatte loltoota dhibbootaan lakkaaman gara Taareenitti hidhannoo gurguddaa fi teeknooloojiiwwan xiyyaaronni gurguddoon beekamoo ta'anii fi akkasumas shakala waraanaa qofa osoo hin ta'in humna qilleensaa Iraanidha cimsuu qabna Israa'eliin amanamtu jechuun puutii fi akeekkachiisa cimaa Ameerikaa kennuun dhagahameeti jira. Dooniiwwan waraana niikleerii fi supparsoonikii fi haayiparsoonikii hidhatan hedduuwwan gara Oomaniin Iraanitti geessuu fi shakala waraanaa taasisuuf jechuun Tel Aviv neetoo fi Ameerikaan shororkeessutti argama. Jaarsummaan Israa'elii fi Iraan jidduutti taa'amaa jiru kun fedhii Ameerikaa akka ta'eef Ameerikaan filannoo kana sodaa akka qabduu fi jeequmsi guddaaf shororkeessitoonni Pentagon jeequu danda'an kan jedhan akka ta'eef dantaa imaammata mataa ishiitiif jecha Israa'el dhaabsistus namichi maraataa fi bulgumbaa gidduu galeessaaf naaziin seenaa Jarmanoota dhaalee Benjamin Netanahuun sibiilota duguuguu irratti argama. Addunyaa irratti amantii kamiyyuu yoo qabaate ilmi namaa du'uun miti bineensinuu du'uun gar malee yookiin haad maleedha. Haa ta'u Benjamin Netanahuun nam tokko irraa madaa'ee taanaan namoota 100 akka ajjeesu beekamaadha. Kana bulchiinsa isaa beekamoo akka Ariyaan Shaaroo irraa kan dhaabee fi bulchiinsa amantii fi hooggantoota amantii akkasumas ortodoksii biyyattiif amantiilee biraa dhiibbaaf cunqursaa jalatti kan galche sirni irree Tsiyoonota kan Ameerikaan deeggaramaa jiru gaaffii gurguddaa Ameerikaa jala galchee jira. Al Jazeera, Hindustan Times fi Indiyaan ergaa odeessa keenya qindeeffannee qabatanii baanii manni Benjamin Netanahuu guutumatti haleelamuu piroojeektiin waraanaa akkasumas dhaabbileen gurguddaan haleelamuu Al Jazeera afaan Ingiliffaa fi Al Arabiyaan gabaasaniiti jiran. Gabaasa balballoomii miidiyaaleen idil addunyaa amma galaalchaa jiraniin Benjamin Netanahuun naasuudhaan guutamuudha miidiyaaleen gabaasuu irratti jiran. Hizbollaan maaliin akkanatti Iraan doomii fi David Sling yookiin David Slip Israa'elota cabsee deemee fi taada Ameerikaa keessaa ba'uudhaan mana Benjamin Netanahu muummee ministeera Tsiyoonota haleeleen wal gaafachiisaa ta'e. Ajajaan waraanaa fi humna qilleensaa kan Israa'elidha. Dirooniiwwan kun to'annaan ala kan jiranii fi raadariin ala jiran jechuudhaan ibsa miidiyaalee kenneeti jira. Ameerikaan harkuma ofiitiin summii bulbultee ba'a giddu galeessaatii fi Afrikaa keessatti egeree ishii qubsiisuu fi
dantaawwan kisaaraa gurguddoo fi kaartaa taphataa jirtu ilmaan namarratti fe'uuf taaksii Ameerikaanotaatii fi lammiilee idilaa addunyaadha waraanaan meeshaa gurguddaa kaan gurguraa kaan irraa bitaa kaan wal nyaachisaatiin umrii dheereffachuu barbaaduun ishii salphina booddee Israa'elotaatii fi Ameerikaatti jedha Rooyitor. Samma tarkaanfataa jiraniin bulchiinsi naazii warra Israa'elootaatiif akkasumas diktaatoroonni mirga dhala namaatii fi maqaa dimokiraasiidha baadhatanii durdubbeen isaanii ciniinnaa fi dhiiga dhangalaasuu taateef lubbuuwwan 45,000 Libaanos dabalateetiin galaafatanii fi manneen fi diinagdeen isaan qisaasaa jiran harki dachaa deebi'uu fi imaammanni isaan hordofan hundi anamalummaa akka ta'etu xiinxalamaa jira. Raashiyaan haleellawwan gurguddoo Ameerikaa, Ingilizii fi akkasumas keessa beektonni akka jedhanitti Xaaliyaan dabalateetiin Iraaniin dirooniiwwanii fi xiyyaarota gurguddoo beekamoo idilaa addunyaa kanneen dhoksaataniin irratti hirmaachuuf deemtu wayita dhageettetti shaakala guddaa Su-35 fi 57 kan Raashiyaatiif akkasumas galoo galaanaa irratti kan isaan shaakala gochuudhaaf deemanii fi balastik misaayilii galoo galaanaa irratti gurra Israa'el duuchuuf akka ta'ee fi loltoonni gara dhibbootaatiin lakkaa'aman ammaaf taareen ga'uu fi dooniiwwan waraanaa kan nikileeriif supparsoonikaa hiparsooniikii misaayilota dhuubaa nikileerii qaban Omaaniin gara Iraanitti imalaa jiraachuun gurra Benjamin Netanahuu duudaa taasisuu miidiyaaleen galaalchaatii jiran. Odeessa keenya galgala sa'aatii 2tiin walitti deebina. Addunyaa keenyaaf nagayaa taasisu amantiin hundi walqixxummaan tokkummaan dhaloota uumamaa hundi nageenyi dimokiraasiif mirgi ilmaan namaa hundi addunyaa irratti haa kabajamu. Guddinni mul'anni biyya keenyaaf addunyaa hundaaf haa ta'uuti. Turtii gaarii. الأعلى تفضل أحمد. نشير مشاهدينا الأخبار العاجلة. Sich jetzt hoffentlich die konkrete Aufsicht auf einen Waffenstillstand. البترول رفع أسعار مجموعة واسعة. وأكد الجيش أنه قتل مسلحين 2 ويقوم بعمليات تمشيط بحثا عن سفن إلى إسرائيل. هذا وكانت جماعة الحوثي باليمن توعدت مساء اليوم الجمعة بالتصعيد السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه وكذلك استمرارها في يحيى السنوار في المنى ومحمد أبو زمر الحاصل على شهادة الماجستير في تخصص أصول. قال الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجوي يواصل مهاجمة الأهداف التابعة لحزب الله عنيفة مع المقاومة اللبنانية بالمنطقة. وفي وقت سابق أعلن الجيش العبري إصابة 4